Sumatti shamarroonni obboleewwan keenya biyyoota arabaa jirtanu wacha safuu akkasii irraa of eeggachuu qabdu, wal eeguu qabdu. Akkuma sila isinii kaasee namni amantaa isaatiif bitamuu qaba, aadaa isaatiif bitamuu qaba, sirna guddisa maatiillee kabajuu qaba, maatii ofii biyyatti kabajuu qaba. Kanaaf wantoleen badaan akkasii hedduu kanallee sooshaal miidiyaa irra wanti deemaa jiran wanti baay'ee fokkisaa ta'an hedduutu jiru. Akkuma kanaan dura deemaa ture sana jechuudha. Kanaaf dhiironni akkasii hello jaarsa argiteettaati aywa akkasi argeera bar TikTok irratti arge baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf imimmaantu naqabe viidiyoo sana arge fedhii isaanii siin ta'uu isaanillee gocha hamaa akkasii gocha badaa akkasii irratti illee fedhiidhaan hirmaachuu haa ta'u garuu dubartiin akkasitti viidiyoo isaanii waraabdee sooshaal miidiyaa irratti gallakkifte abaarsa namaatti kan isiin gurrachaa jirtu baay'ee fooloos miti laayikis miti koomentiis miti kan isiin argataa jirtu. Namni nama ta'ee kiristaanaa ta'u musliimaa ta'u waaqeffataa ta'u whatever gaafa viidiyoo sana argu ishees ni abaara isaan liduu ka abaara jechuudha. Kanaaf dhalli namaa of to'achuun seera isa jalqabaati. Beekumsa isa jalqabaatis of to'achuu jechuun waan salphaa miti. Miira ofii to'achuun fedhii ofii to'achuun waan salphaa miti jechuudha. Kanaaf shamarran keenya biyya arabaa jirtanu of hin dagatinaa kaayyoo baataniifis sirriitti hin irraanfatinaa yaadadhaa. Akkasumas obbolaawwan keenya biyyoota garaagaraa keessanii shamarran biyyoota arabaas ta'u biyya keessa irratti jalqaba sababa maqaa jaalalaatiin waliin dubbattanii viidiyoo gaafatanii kaatanii immoo viidiyoo isaanii kan akka sooshaal miidiyaa irratti gallakkiftanu dhugaa dubbachuudhaaf boqonnaa sammuu yoomiyyuu argattanu haadha qabda obbolaa qabda atis immoo dubartii irraa kan dhalatte haadha keeti kanatti sooshaal miidiyaa irratti gadi baasaa jirtu haadha keeti kanatti salphisaa jirtu malee dubartii sana qofaa miti. Gaafa waa'een dubartii sana ka'u haati keessa duukaa kaati jechuudha. Haati si deessee sun. Kanaaf waa'ee shamarranii waa gaafa dubbannu shamarran takkitii qofaa miti kan dubbachaa jirru waa'ee haadha keenyaa waa'ee obbolaa keenyaati waan ta'eef osuma isaan dogongoranii raawwatiin illee sataruu qabna dhoksuu qabna akkasii miti jennee gorsuu qabna malee kan caalu gowwoomsinee fudhannee jaalala qabsiifnee fedhii adda addaa keessatti uumnee waan jarri hin beekne barsiifnee gaafannee kaane san booda waan harkaa fuune sana miidiyaa addunyaa irratti asbaafnee jarattiin sodaachisuun jarattiin fokkisiisuudhaaf yaaduun jara salphisuuf yaaduuni dubartii sana kanatti salphisaa jirtu haadha kee salphisaa jirtu obbolaa kee salphisaa jirtu amantaa kee salphisaa jirtu namummaa keeti kanatti salphisaa jirtu waan ta'eef please beekii of eeggachuun baay'ee gaariidha. Al tokko tokko gaafa biyyaa bahanuu qaroominas ni fakkaata tarii beekumsas ni fakkaata dhaqee sadarkaa dhalli namaa akka bineensaatti gara ni deemaa jirutu jira waan ta'eef of to'achuun of ilaaluun sirriitti barbaachisaa waan jedhu isinii kaasuuf ani sila aamaduun sirriitti kaasaa ture ameen haa kolfu malee kolfallee baay'isu malee al tokko tokko waa'ee taphallee baay'isu malee gidduudhaan qubna gara baay'eedha kan inni kaasu irraas baradhaa inni irraanfatinaa waan immoo dhaggeeffattanu barumsa isin fayyada waan ta'eef shamarran keenya hin dagatinaa wanta shamarran tokko irratti raawwate sirrattis kun raawwata waan ta'eef dhiira namaniin yoo akkamuu ta'e jechuudha yoo obboleessa kee ta'e namanii I think sagaleen koo dhaga'amaa ta'e hin beeku maalumaafuu dhaga'aa jirtu yoo ta'e warras jirtan shamarroonni hamma gaafa nikaa godhattee yookaan immoo akka seera amantii keettis haa ta'u akka aadaattis haa ta'u gaa'ilaa waliin jiraattutti suuraatti hin arginu waa bira haafuuti qaama qullaa dhiisii uffataan iyyuu hin arginu maaliif ni salphatta uummata keessaa galta addunyaatu si abaara abbootii amantaan si abaara wallaalaatu sirti dubbata akka barbaade ajandaa taata namni immoo ajandaa karaa badaadhaan ta'e seenaan isaas duukaa dukkanaa jechuudha. Wanti viidiyoodhaan sooshaal miidiyaa kanarratti gallakkifame amma jireenya waggaa guutuudha kan inni taa'u. Illee yoo duute viidiyoon sun ta'a ilmoo lukeetiitiif darba seenaa gurraachatu jireenya kee keessatti galmaa jechuudha. So kanaaf gammachuudhaan hin weeraramina yeroo baay'ee taphaanis hin weeraramina dhiira faana gaafa dubbatu. Hello. Miira jaalalaatiin miira fedhii addaatiin hin weeraramina dafaa daangaa kaawwadhaa jireenya keessan keessatti jechuudha. Hello. Dhaga'ama Fatuma. Kophaa keenya dubbachaa jirra. Dubbii kanatti yaadan qaba jecha ati dubbachaa jirtu kanarratti yaada cimaan qabaani. Hello. Ni dhageessa miti? Okay, itti fufi. Amadu ni turkin kabira. Ni dhaga'ama? Dubbadhu. Ni duraan dursa assalamu alaikum. Ni dhaga'ama dubbadhu.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yaadni ani qabu warroonni viidiyoon isaanii irraa waraabamu kuni ummatni kuni ummata nikaadhaan dhiira bira deemu moo ummata sagaagalummatiin deemudha? Duraan dursa kanaaf deebiin barbaadan. Yeroo viidiyoon ishee irraa waraabamu jechuudha. Gaaffii cimaan qaban. Kamtudha kan gaa'ela qabu si gaafa kan gaa'ela qabus kan hin qabne si dogongora kana keessaa namni bilisa bahee hin jiru bara kan gaa'ela qabu sababuma gaa'ela qabu wanta akkasii raawwate kan gaa'elli isaa illee diigamuudhaaf deeme jira kan iccitiin kun illee maatii bira gahee abbaa warraa bira gahee jiraachuu danda'a kan immoo gaa'ela hin qabne sababa hojii adda addaatiif biyya keessa jiranus biyyaa bahanis ni jiru gaa'elli hin daangessine gocha akkasii gaa'ela keessa kan jiranus kan hin jirres gocha akkasii irratti numa raawwatu jechuudha. Duraan dursuma yerooma wantuma kana wanta kana hojjechuu raawwachuu fi deemani maa inni viidiyooni maa inni bilbilli seerumti isaa wal gurguraa jira jechuudha. Uummatni keenya uummata kamimmoo inni uummata Oromoodha yeroo hundaa jechuudha. Isti ilaalame uummata biraastii kan viidiyootiin laxxafame kan sagaagalummaa hojjete salphate hin jiru akka Oromoodha jechuudha. Salphina guddaadha kun. Dhiironnis yeroo hundaa jechuudha maaliif nama gurguru maaliif shamarran keenya waamanii ka'anii jaalaleedhanii jaalala keessa gashanii shamarri akkuma jechuudha dhiironni kamuu jechuudha kana wanta kana raawwatu jechuudha wanti kun immoo maal fayyadasti viidiyoo baasanis dhiisanis ani garuu shamarraniif dhaamsin dhaamu maal gochuuf nikaa malees gaa'ila malees deemu iddoo akkasiis amma ijaaza maali jedhanii wanti odeeffamu jira jechuudha. Ani amma daa'iman qaba haadha daa'imaati jireenyuma intinaan jiraan jireenyuma siddatii kanarra jira jechuudha biyya hambaa haadha daa'ima jahaati ani fakkeenya jechuudha shamara qaba garuu shamara koorra shamarri koos kanumaaf deemti jechuudha. Duraan dursuma waan baateef baruudha. Dubarri tokko shamarri tokko jechuudha. Maaf maqaan keenya dhaama nuti. Wanta hundaanis miidhamnee jirra nuti. Jireenyaan miidhamnee jirra. Wanta garaagaramtiin miidhamanii jiru shamarroonni jechuudha. Mana madaamii keessatti. Kanarra darbee immoo dhiironni jaalala jedhanii shamarran mana madaamii keessatti jireenya akkas ishee dararee jiru rakkinni wanti garaagaraa wanta hedduudha bakka wanti dubbatamee dhumne hedduu jira jechuudha. Kanan dararamanii jiran jaalala keessa gashuu dhuguma na jaalata na fuudha jetti viidiyoo baasee gaaf tokko yeroo walitti akkuma jaalalli jiru walitti bu'insi jira viidiyoo keen baasaadha. Dhiironni maaliif kana godhu? Warri dhiiraa maaf kana godhu? Dhiiraaf kanan dhaamsa dhaamu wanna akkanaarraa ahaa ofaa qoxxobani. Shamarran immoo wanti isheen balleessite akkuma ati jette aadaan keenyis wanta kana raawwachuu hin ajajuu aadaa keessa hin jiru. Wanta aadaa keessa hin jirre wanta tokkorra hin jirre taasisu jechuudha. Shamarran keenya shari'aa malee nikaa malee bakka wanta nikaarra hin jirre wanta rabbi hin jaallanne gochuudha. Si jammar ijaazaa bu'uu jechuun viidiyoon warri godhan baalatti daariis jetteetta amma warri gaa'ila dhaabbatanis jetteetta jechuudha. Warri gaa'ila dhaabbatan baay'inaan hin godhani. Ani nama gaa'ila qabudha jechuudha. Nama haadha ijoollee haadha daa'ima jaati ani hin goone nuti kana. Hingone maaliif akka ati of gootedha. Si jammar abbaamti manaa haadha manaa isaatiin viidiyoo bahee sirrii miti bakka. Sirrii miti walirraa fagoo jiraannan jechuudha. Hunkaan asii biyya alaa as jiraatee miti kiiloomeetira muraasa jiraannan viidiyoo maal dusheef baate dubarra. Dubaroonni si jammar hin dhaga'ani haa ilaalchisanii jechaa jiru ko amma dubaroonni akkuma koodeen sun jedhee jechuudha. Ahmadedhe sirrii meedhen warres jala nam'anii kolfanii warra ganaa qophaa jirudha. Isti sirriidha yaadammoo namni yaadan uummata hedduu fudhateetu yoo sirriidha ta'e itti fufuufidha dubaroonnis kan isaan deeman itti fakkaate jireenyi ishee bor deemtee gaa'ila yoo godhettillee dhalli isheellee wallaahi wanta ittiin qaana'aa haftudha zalaalama jechuudha. Haati ishee akkasi abbaan ishee akkasi amma nama guddaa jedhe namichi intinaan sun jechuudha. Ahmed nama guddaatu akkas jedhe akka dubbachuun isaanii nama saalfachiisa ishee namni guddaan gizee kana ta'u maaliidha isti garamitti deemamaa jira isti warra kamidha isti Oromoodha ishee yeroo hunda sagaagalummaan fokkisummaan kan nurraa mul'atu nurraatiidha ishee kun immoo hafuu qaba bakka. Dubaroonni nikaa malee dhiira bukkees maal deemti viidiyoo maayini si jammar gurguruufidha bakka. Qaama nama baasanii gurguru waamanii jaalaleedhanii shamarran keenya hedduu jechuudha.
Malee ani akka kootti beekan mucaan kun kana kaasuu saafiyyuu baay'een isa galatoonfadha. Yeroo hedduun isa hordofa. Yeroo hedduu wanta kana hordofa yaada irratti kennuuf argachuu hin dandeenye beektaa intinaasa jechuun carraasa ati immoo sirriidha obboleettii keedha isheen as keessaati qullaa baatee akkasaati amma intala wayii baay'ee miidiyaa kanarratti bakka waa'ee isheeti ajandaa isheeti bakka maali qaama sana keessaa miti kan inni bee qaama sana keessaa miti dooktoriin kan bee qaama sana keessaa miti kan beekan bee abbaa ishee haadha isheedha dubartiin ikkoo wanta baay'eedha shi achuma keessaa bahanii mana hangana bal'ata hangana fakkaata ni gurraacha ni diima ta'e sana keessa ji'a 9-7 qaama dubartii jechuun kan kabaja qabudha akka kootti jechuudha ani baay'een gadda maaliif dhiira daheera shamaranis baheera qaama koo keessaa jechuudha qaama ishee sana keessaa otoo ta'e iddoo kabaja qabu iddoon sun iddoo kabaja qabu iddoo bahee miidiyaa irratti uummatni alama kana ilaalu miti qaamni keenya jechuudha garuu har'a dubartoonni baalagee gadheen jechuudha haadha isaanii salphisani ijoollee isaanii salphisani uummata isaanii salphisani shamarran jechuudha shamarran muraasa dhibba keessa shamarran 20-30 hin ta'ani persentii 20-30 hin ta'ani kan shamarranii haadha isaanii uummata kana salphisaa jiran jechuudha yeroo salphatu immoo sanyiitiin Amaara Tigree maalii kan jedhamu jiru shi walumatti shamarran warra akkasii yeroo iddoo tokkotti waamamnu immoo Itoophiyaawii jedhamneetudha kan waamamu isa faranjoonni akka garaa taateetu fiilmii hojjettu isa ilaalanii reef ifatti bahaa jiru bakka shi reef ifatti bahaa jiru qaama agarsiisuu nurraa hin bareedu si jammar keessumaa musliimarraa hin bareedu siruma daangaa darbaadha wantumti kun jechuudha wanti hojjetame kun duubatti deebi'uu qaba iddoon sun iddoo kabajamaa iddoo wallahi ani baay'ee beeka nan dhaga'a nagaama Faatuma nan dhaga'a jaaba ijoollee biraatiif kennina galatoomii guddaa yaada bal'aa kaastee nuti godhadhu yaada bal'aa kaastee illee nama guddaadha namatti gaafatamummaa qabu ijoollee guddiste kanaaf maatiin illee baay'isawee kana keessaa shoora qabu akkaataan guddisa maatiis murteessaadha ijoolleen maatii fakkaati aadaan tokko maal jedha laata amantii ta'e aadaa ta'e hin beeku haadha laal intala fuudhee wanti jedhanu jira ijoolleen biyyaa baatus biyya keessa jiraattu akkaataan sila maatiin qabeetti guddise murteessaadha kanaaf innis akkasitti ilaalamuun gaariidha atillee ijoollee akka gaariitti guddisaa jirta kanaaf muuxannoo gaarii dubartoota keenya illee dabarsita jedhee tan abdadha akka walii galaatti shamarran biyya keessa jiraatanu biyya alaa jiraatanu dhaamsan isinii qabu tokko barri nu amma keessa jirru bara sobaan guutame ilmi namaa wal gowwoomsuudhaan boqoatti wal oofaa jirudha jaalala fakkeessee waliin hojjechuu fakkeessee wal kaayyanuun wal sobuun wal miidhuun akka aadaa ta'ee seera ta'ee ilmi namaatti wal dhiibaa jirudha. Isaan keessaa tokko gidduu dhiiraaf dubartiitti kan raawwatamudha. Dhiirri dubartiirra yookaan immoo dubararra cimaadha. Maaliin cimaadha? Tokko afaaniin cimaadha, arrabaan cimaadha. Arrabni isaa damma qaba, bishaan qaba, aannan qaba, yeroo dubbatu si amansiisa, garaa si laaffisa, jaalala si qabsiisa. Sana booda waan fedhii isaa raawwata jechuudha. Waan barbaade si gaafata. Ilmi namaa tokko amala sadi qaba. Amalli tokko salphaadhumatti mul'atarra. Amalli tokko immoo jireenya dheeraa egaa wajjin jiraattee kaatee irraa argita malee salphaadhumatti irraa hubachuu hin dandeessu. Amalli sadaffaan immoo yoo waliin jiraatte jireenya keessatti kan irraa hubattudha. Dhiironni amala sadan kana qabu. Gaafa dhaqanii si dubbisanu har'asii wal baranu maleekaa fakkaatu, nama guddaa fakkaatu, nama namaaf gaddu fakkaatu, abbaa qabeenyaa fakkaatu, beekaa fakkaatu. Biyya lafa kanarra siin alatti jaalala kan beekne jaalatanii kan beekne akkasitti samansiisu jechuudha. Adeemsa keessatti garuu seenaa isaanii gaafa qorattu jireenya keessatti gaafa amala baraa deemtu nama adda akka inni ta'e jireenya baay'ee kan inni qabaatu siifillee hagas mara bakka guddaa kan hin qabne irraa hubatte jechuudha. Kanaaf dubartoonni kan gochuu qabdan keessumatti biyya alaa kan jirtanu jalqaba kaayyoon isin biyyaa baataniif jaalalaa fi miti yookaan dhiira barbaachaa fi miti. Dhiira yoo ta'e biyya keetti maaliif dhiiftee deemtee viidiyoodhaan waliin dubbatta. Ollaatti dhiiftee deemtee kaatee maa viidiyoon dubbatta tokko. Kanaaf namni biyyaa bahu kaayyoo qaba, karoora qaba, fedhii qaba. Sana galmaan gahachuudha ni jalqabaa kan isinirraa eegamu jechuudha. Namni biyyaa bahuun rakkatee fi dhiibameeti. Even rakkina isa qofaa miti kan maatii illee jireenya maatii kootiin jijjiiraa, jireenya koon jijjiirradhaa.
jedhee yaadeeti malee maatirraa adda bahanii deemuun biyya ofii gallakkisanii deemanii dhaqanii kushiina namaas haa ta'u isa yoo ta'u jechuun hagas mara koonfartiis namaan kennu gammachuus waan namaa kennu miti haa ta'u garuu jireenya wanti caalu jiru jireenya jijjiirradha haga tokko dadhabees rakkadhees dhaqee hojjedhee jireenya kun jijjiirradha jettanii mana keessan mana maatii keessan ho'aa keessaa akka maalitti kan kabajamtanuuf kan jaallatamtanu keessaa baatanii kushiinaa namaa golgee namaa dhaqxanii dhaabbattanii bulaa kulaalittiidhaan dhukkubsataa hirriba dhabdanii rakkachaa yeroo boqonnaa keetii daqiiqaa 30 immoo viidiyoo dhiiraa wajjin dubbattee fokkuu kee hanga addunyaa kanarratti hanga guyyaa qiyaamaatti mastooshaa yookaan immoo yaadannoo siif ta'e taa'u hin hojjetin kana kaayyoo qabda kaayyoo kee galmaan gaadhu jalqaba. Sana booda wanti barbaadde kamuu yeroo isaatti barbaadee si dhufa mana malee ati hin barbaadu dhaqxe. Baay'ee wayi dubartiin qofxanni jettuun of kabajuun dhiira baay'eetu itti marsa. Ilaaluudhaaf, fuuchuudhaaf, jaallachuudhaaf illee jechuudha. Dubartii akka salphaatti immoo mo'atamtu gaaffii salphaadha yookaan immoo wanta salphaadha mo'atamtu dhiirri kamuutti fayyadamee biraa deema malee jaalalaaf yookaan immoo gaa'ilaaf hin barbaadu. Kanaaf wanta kadhatameen argatamne akka salphaatti hin argatamnedha kan dhalli namaa barbaadu. Waan gatii itti kaffalamu jechuudha. መስዋዕትነት የሚከፈልበትን ውድ ነገር ነው ወንድ ልጅን ማንም ሰው የሚፈልገው ከናፍ ዱበርቶኒ ኦፍ ቁሰጣ ነያዳን አነሩ ወዳ ጋፋ በያባቱ ሰገሌ አፋን በየኬቲ ደጋውን ሲቲቶላ ነመትን ደጋማ ዱበርቲን እንጅራታ ሙኮን እንጅራታ በየኬሰት ያዶማት እንጅራታ ከና በተቆጦቆ ቪዲዮ ዳና ሰውዳፍ ሰሙን ለሪፍሬሽ ወርቱዳፍ ተፈየደም ሰነማቲ ከወጅን ሐሰው አል ዮሙ ዲደ ኬሲ ሞቴ ፉለኬ ሃደኬ አባኬራ ከናፊ እኙትልን አገርሲሲም የነጥ ሙራው ወሲያነ ሲጣው ጀቹ ፉለከንኬ እኙትልን አገርሲሲም ማለከቴ ቤክቱ ማሲአ የካ ኢልመና ማባሲ አዱኛቱፍ ባሲ ማሲያን ሳለ ኡልፋታ ረቢ ብለት ጀቹ ማሲያን ኦክስተኒ ዱበተ ወጀተኑ ፊ በከት ገዲ ባሰኒ አዱኛ ረት ወጀተኑ ወሬ ገምኒሳ ከፈልቲኒ ሳለ sirriidha dhugaadha. Batee hojjettu fi kan dhugaa kan addunyaa irratti ifatti baastee hojjettu garaagarummaa guddaadha kan inni qabu. Ammuma jaarsa guddaa kana maal jechaanii jirti intalli arsiisuun galtee jechuudha. Namichi amma hojii dandeessaa jedhanii gaafatanii gaaffii dhiyeessanii nama guddaa kanaaf anaaf abbaa kooti. Masalan fakkeenya akka umrii abbaa koo ta'uu ni danda'a. Walaakiin ni dandeessa hojii nan danda'edha isaan isa direct isa qulqulluu haasa'u jaarsa kanas miidiyaatti dhiyeessanii duraan dursa ilmoo tokkoon qabas Dubaay irraa jaarsi kun waggaa 3 boottii natti hin geeddarreedhe haalatti ilmoo isaa sana fidanii wal quunnamsiisan mijeessuu fi qabna malee jaarsa guddaa kana miidiyaa kana irratti as baasnee salphisuutti kolfuun gaariidha jedhee si yaadu. Walakin jaarsa kanatti ila amma itti baacu argiteetti yoo ta'e bakka itti kolfuu itti dabbaramu maaliif inni isa dhugaasaa haasaa jira jaarsi abbaan barbaadeeyyuu itti kennu malee bilbila kana jechuudha ganaa akka beetasaba gara golgee keessaa ol baasanii salphisuuf jiru uummanni akkasii jechuudha ganaa haadha isaanii abbaa isaanii salphisuuf jiru isuma qabrii keessaa yuumee ol hin baasin salphata waan agarsiisa beektaa wallaahi wanti nutti agarsiisu goncho hojjetamaa jiru agam namni takka walii gala irraa hubatabal safuun sadarkaa kanatti cabuunsa sadarkaa kanatti ilmi namaa ija jabaatee garaa jabaatee nama ammas gahu nama guddaa jaarsa guddaa abbaa amantaa fakkaatu sadarkaa sanatti qullaa isaanii viidiyoo waraabdee dubartiin tokko lakkisuu jechuun fokkuun kan keenya sadarkaa kamirraa akka ga'e ilmi namaa daangaa darbuun waa hundaan sadarkaa kamirraa akka ga'e nutti agarsiisa jechuudha bar salphaadhumatti jechuudha. Maaliif ijoollee irratti kan nuti dubbataa jirru shamarran dargaggoo irratti hagam iyyuu haa ta'u miira keessan to'achuu qabdu of to'achuu qabdudha kan argaa turre kanaan duras kan dhagaa turre sana bira darbee nama guddaa jaarsa biyyaa nama waldolii walitti araarsu dhalootaaf fakkeenya ta'u nama abbaa amantaa ta'u nama bakka hundattillee bakka dhibee hawaasaa hundattillee waamamee furmaata ta'u sadarkaa kanatti salphisanii wayyaarraa fuudhanii addunyaadhaaf dhiyeessuu jechuun fokkuun keenya sadarkaa kamirraa akka ga'e dhaloonni kun sadarkaa kamirraa akka ga'e nu namatti agarsiisa baay'ee kan nama boosisuuf kan garaa nama gubuudha. Subhanallah. Waaqni abbaa keenya ta'e amma namni hundi kan laaluu qabu itu abbaa koo ta'eera ta'e eessa koon gala
atu abbaa koo miti bara akaaka koo ta'a akaakilee koo osoo ta'eera ta'e eessa kun gala viidiyoo sana ilaalamu ofan ajjeessamu bar ulfaataadha bar yaaduun amma waan nama sana hin beekneef sooshaal miidiyaa qofa irratti waan argineef haga tokkollee naanii dhiifna malee etumaatii keenya keessaa ta'e osoo abbaa keenya ta'e osoo akaakilee keenya ta'e osoo wasiila keenya ta'e dachee kamtu nama fudhata bar baay'ee ulfaataadha ilaaluudhaaf dubbachuudhaaf kanaaf maaloo dhaloonni kun abbanni ilaaluu qabna garamitti deemaa jirra safuun cabeera duudhaan cabeera amantiin irraanfatameera namummaan dagatameera akka huccuutti ofirraa baasnee gannee qullaadhuma deemaa jirra waan ta'eef gara jireenyaatti adeebinu gara yaaduutti adeebinu sammuu keenya hojjechiifnu abbootii dhaggeeffannu abbootii amantaa hagaafannu abbootii amantaatti adeemnu. Eda wanta dubbachuu barbaadu yaadni koo ni goolabaa jechuudha. Yeroo viidiyoon tokko viidiyoon shamaraa tokko karaa taaneenis dingata isaa ta'uu walitti bu'insaanis yookaan qarshii gaafachuutiinis wanta garaagaraatiin viidiyoo ishee baasee yeroo ta'e inni dura arge suni yaada sana babal'isuu jechuun wanjalli isaa rabbi fuulduratti wallaahi akkuma isa viidiyoo qarratsee baase sanaatti wanjalli keenya tokkumadha wanta rabbi jalaa bahuu hin danda'u nama jalaa baanee kolfuu dandeenya nu abbicha sabaase sana bichaatu viidiyaa kanarratti iyyamaa jechuudha eebelu baasee jedhame walaakin inni viidiyoo sana babal'ises wanjalli isaa yoo karaa rabbii ilaalle tokkumadha wanjalli keenya achumatti dhaabne gorsa kennuufi qabna yoo viidiyoo gadhee tokko argine achumatti dhaamsuu qabna malee babal'isnee ittiin fooloo maalisa jedhan kan ittiin intana qarshiidha ta'e hin beeku ani fooloo kana waa'ee miidiyaa kanaallee wanta hin beeku sin qabu bada እና achumatti qabuu qabna malee babal'isuu hin qabnu bakka nam tokko bakka karaa taaneenis haaboo viidiyoon isaa wanta garaagaraatiin dhiironnis yeroo hedduu shamaran ni sobu shamaran qofa miti shamaran miidhamtuudha si jammar shamaran ikko miidhamtuudha shamarran mana madaamii jechuudha dhiirri tokko sin fuudhee fakkeenyaaf waggaa 3-4 mana madaamii keessa otoo ifa aduu hin argin achi keessa dararamti dhiirri tokko bahee sin fuudhee dhugaatti fakkaata bakka na fuudhaa laata jireenya koon ijaarradha kan jettuun bakka wanta barbaadde taatiif argaa jirra ofirraa fuudhee dhuuni wayyaa kee baasee dhumiti moo gastii irratti baasanii ilaalaa jirra baay'eesa ilaalaan jira ajaa'ibsiifadha والله العظيم ولكن warri soban kunis wanjalli isaa rabbi fuulduratti jalaa hin bahani warri shamaran akkanatti gooyoomsan jechuudha shamaran waa tokko hin beekne ijoollee xixiqqoo jira ijoollee waggaa 18-19 jira yeroo amma mana madaamii jechuudha warri idmeedhaan deemanii sammuudhaan barumsaan deemanillee humaan jedhani hin shawwadamani walaakin warri daakuun akkasii kun ni shawwadamu asbay viidiyootiin sin fuudheedha mizraa keessa taa'ee eessa taa'eetu roota jala taa'ee gaala jala taa'ee kootu ijaazaan abuuyyeedha maa inni qaldiin akkasii wanti haasa'amu wanta hedduutu jira miidiyaa kanarratti barumsi walii laannu waan gaarii baay'eetu jira hin dhumnu waan gaariin karaa amantaas ta'ee karaa barumsaas ta'ee beekumsa hedduu warri raabsuu ni dandeenya otoo kana hunda beekumsa wal cimsuu sammuu keenya cimsuu beekumsaan teeknooloojiitiin wanta garaagaraatiin wal cimsuu dandeenyu walaakin sagaagalummaa fi wanta rabbii fi namni ummatni hin jaallanne wanta salphaa kanaan wal cabsuu maaltu fideedhaan yaadni ko maaf kun dhufe wanta hedduu jira wanti barumsa waliidhaan inni guddaa ta'es inni xiqqoo ta'es inni anbeeka namni barumsa laatu jira dhees yaadu ani galatoomi Ahmad galatoomi yaada kanaa fiduu kee fi ana ammaatti hordofaan ture hunduu warra viidiyoo mucaa sanaa baasee bakka an akkasin ta'ee viidiyoo shaalee laaleen akkana ta'e dhumalee isaa akkasin godhina kan jedhu hin dhageenyaan nan hordofa yeroo baay'ee warra gastii kana hin galu malee nan hordofa naatis galatoomii yaada cimaa laattee shamarran immoo ofitti qolfiti ofitti haabatu haabaasu jechaa jiru shamarran hedduu jechuudha anshee mabbaa ofii mashee salphatte ofii ishee hafte ofii ishee cabdi namni garagalee ilaalu hin jiru shamarran takka cabnan jechuudha saayikoon ishee cabnan eenyuyyuu fuudhu deebisee hin fuudhu dhiirri jaataa malee kanaafuu ofiif maladhaa warri shamarranii jechuudha naa galatoomii siin jedha Ahmad galatoomii atis yaada kana babal'isuu qabna kanarratti wal cimsuu qabna malee wanta gadhee babal'isuun tokko wanjalli isaa tokkodha jedha rabbi fuulduratti wanjala isaa inni ilaales inni bal'ises tokkodha inni gadhiises viidiyoo sana viidiyoo haadha isaa viidiyoo obboleettii isaa gadhiises yeroo gadhiise achi keessadha ji'a 9-7 taa'e qaama sana Hello. Oh, maaltu maticha gadalicha baase. Oh. Maani turkii kootu?
Networkii dai. Sagaleen koo dhaga'amaara. Sagaleen koo dhaga'amaara. Hinjiru. Networkii dha. Abboo yaada haasa'aa jirra. Sagaleen koo hin jira networkii dha walla. Baramma sa'atii asirratti gorsitu booddee dhaqanii gaafa dhiirri tokko lubbuu koo jedhee wayyee jira dhaqanii baasanii darbu duuba sanatti nagaanu bar. Ummata dhagahuu miti ummata mataa qulfii jechuudha. Ummata dhagahuu miti. Tatamma asirratti gorsitee kanatti himte kaate. Wayyee lubbuyyee jedhu amma jala galanii jechuudha ciisanii. Keeraan naa nyaatu. Networkiin koo hin jiraa. Abbo maal ta'e bilbilli kun maal ta'e networkii kooti bakka yoo